Rabbinaa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoonfadha. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Maqaa uummata Oromoo kabajamaan. Kun ergaa Kadir Martuu hospitaala itti yaalamaatti jiru irra dabarse. Akkasuma gartee gaafiif deebiin miidiyaalee garaagaraa waliin godhe irratti yaalli isaa maalirra akka jiru baqaeffamee akka yaalamaa jirus dubbateeti jira. Akkasuma gartee haalli fayyaa isaatis maalirra akka jirullee dubbateeti jira. Akkasuma yaada artistoota akkasuma yaada ustaazota illee jechuudha. Rabdabduu Moobaala Birraahi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Kadir Martuu eega yaalaaf hospitaala seenee bubbulee jira. Ajandaa ka ta'ee amma dhiyeenya kana guyyoota 2-3 kana haa ta'u malee jechuudha. Amman tan ammoo bal'inaan sooshaal miidiyaa kanarratti gartee ajandaan isaa kan ho'ee fi suuraan hoqqataa yookiin ammoo gartee kan fuulli isaa hoqqate akkaataa agartan kanatti tokko ammoo gartee bilbileen daranuu hammeessee kan agarsiisu jira. Suuraa isaa kan hedduu hoqqataa ta'ee fi akkasuma gartee yaada namoonni adda addaa Kadir haala hamaa yaaddessaa keessa jira jechuudhaan eega haala saniin waa'ee kana facaasanii booda hedduu takka ajandaa guddaa ta'e asumaanuu ammoo gartee yaadota dogongoraa hedduutu deemaatiin ture. Viidiyoo amma inni ofii isaatii dubbate kanarratti hedduu takkaan itti gammadeen kana caalaa immoo rabbiileen isa haa fayyisu innis du'aayiillee gaafatee jira. Akkasuma gartee irra guddaa nama du'aayin wanni isinaaf godhuu qabdan yaadata Junaydinaaf eebbisaa ka jedhudha. Erga samee viidiyoo isaa waliin dhageeffannaa akkasuma gartee BBC waliin miidiyaalee garaagaraa waliin gaafiif deebiiti godhee jira. BBC waliinis gaafiif deebii ka godhee irratti akka cinaacha isaa kan waggaa 20 dura ulee wayyaaneetiin kan cabeetiin ture kan angartee ifirratti dagadde an takka waa'ee jireenya kiyyaa yaadeetiin hin beeku waa'ee masaba kiyyaa waa'ee gartee uummata kiyyaatiin yaada malee amma eega dhukkubsadheen uf argee warra gartee rakkoon kun akkanarra jiruyyuu amman tan ammoo baqaysanii san yaala argadheetiin jira. Akkasuma qoma kanarra na dhukkubaa qoma san illee dawaanaaf kennaniiti jiranii kun hundinuyyuu gartee dhayaa gaafa wayyaaneedha ulee gaafa wayyaaneedha nama deessitee amma qaama keessaa gammaatti qaama keessa na jirti. Waggoota 20 kana jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraadheen beeku uummata kiyyaaf hin jiraadha saba kiyyaaf hin jiraadha saba kiyyaaf jedheetiin hojjedhe isaan akkami saba keetiif hojjettaa hinaafanii lafee kiyya na cabsanii jechuudhaan haala saniin dubbate jechuudha. Kadir Martuu hooy haa gargaaruu tiktokii fi feesbuukaa goofandamii xixiqqoo sumuuniidhaa fi shilingii kana caalaa akkaataa amma Kadir Martuu itti argame kanaadha. Dhugaa rabbii hedduu takka nama gammachiisa. Wanni Kadir Martuu fakkaattu illee tana. Viidiyoo kana inni gadi bahee dubbachuun namni yeroo araan tanaa yoo ati gufatte cabe siin jedha yoo ati gartee xiqqashoo ammoo dhukkubsatte du'e siin jedha yoo xiqqashoo gartee ati yaanni sitte dummaate maraate siin jedha. Nam waan hamilee isa cabsu waa meeqa takka waa meeqa atama argaa jirra sooshaal miidiyaa kanarratti Kadir maraate ka jedhutu jira. Kadir maraate nama addaan hin beeku waan tokko addaan hin beeku akka keessa jiru hin beeku nama jedhanii asirratti gartee sooshaal miidiyaa kanarratti haasawan meeqatama argaa turre jechuudha. Amalli Kadir durillee kophaa sammuun isaa duraanumallee ispiidii qabdi gaafuma gartee nagahaatu namoonni bar maraataa jedhanii meeqatamtu jira jechuudha. Amalli isaa uumattillee kophaa jechuudha. Duuba amman tana viidiyoo isaa kanarraa haala hoqqachuu gartee fayyaa dhabaa malee namni ammoo gartee yeroo fayyaa dhabe ni hoqqata kamiyyuu jechuudha waanuma gartee jiru rabbiin isa yeroo dhiyootti gartee isa haa fayyisu. Garuu fayyaa sanuu caalattuu waan itti jabeessu Kadir hin maraate yookiin ammoo gartee uf wallaalee jedhanii waan hamilee isa cabsu wantoota waan akkasii warri dubbatan isaafis yaadanii isattis yaadanii haa taatu viidiyoo kana inni gadi baheetiin dubbatuunaan dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko na gammachiise. Kadir duuba gaafiif deebii BBC waliin godhe irratti illee akkasuma gartee OMN waliinis godhe miidiyaalee garaagaraa waliin kan inni gaafiif deebii godhes hundi isaa waa'ee fayyaa isaa ifaa bilisatti dubbatee waa'een fayyaa dhaba sammuudha wanni irraa mul'atu hin jiru jechuudha. Miidhama qabu jechuun miti miidhama qaamaa fi qalbiidhaa Kadir gartee gadaannisa nama qaburraa inni dubbateeti jira. Garuu akka gartee namoonni adda addaa ittiin haasawan sanii miti jechuudha. Mee dhageeffadhaa viidiyoo isaa tana. Kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi. Dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbinaa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoonfadha. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti yaadataadhaaf Rabbinaa kadhadhaa naa galatoonfadha. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajamaan maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa isiniin jaa. Akkuma kaleessa
ilkaan kan kotorchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufa yaanii beella manaa seenanii jiru. Isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Baay'ee baay'ee. Galatoonfannaa qofaa miti dhugaa rabbii adeeroo yaadataa Junaayidii maal jenna kaa? Dhugaa rabbii baay'ee tokko nama qabbaneessa. Wanni Kadiir Martuu fakkaatullee isa kana. Sumunii fi shilingii ganaa sabni kun dhugaa rabbii Kadiir Martuu kanam ture jechuudha wanni isaa malu. Haga ammaa hooyi malee waan qabatamaa takka nagarra jechuudha. Kadiir Martuu qofaa miti yaadataa Junaayidii amma dura rabbi rahmataa godhuu fi Dr. Ali Birraa akkasitti hanga biyya alaatitti gartee deddeemeenii yaalchisee haga dhuma gartee yeroo lubbuun isaa baatee awwaalamuutitti akkasi gartee akka ilmoo isaatitti akkasitti gartee itti dhangalaasee qabeenya rabbiin isaa kenna akkasitti gartee baasaa ture jechuudha. Namni qabeenya qabaatee fi qofaa miti namummaa fi arjummaa lammummaa obbolummaa yoo beekeedha jechuudha. Namni gartee kan qabeenya qabu hedduu bara. Qabeenya qabaateef hundi gartee akka isaa kana miti jechuudha. Duraanis ittuma baasaa jira beeki. Dhaabbataadhaan akka obboleessaatti akka ilmaatitti baasiin inni duraan itti baasaa jirulleen hedduma jira. Amman tana waa'ee fayyaa keetiitiin waan wal qabatu walumaa galatti waa'ee keetii guutuutti anatu baasaa anarra jira ka jedhu adana seenedha. Hedduu takka na gammachiise. Akka Oromoon gartee baraaxa'iinsa gartee amma ajandaa waan daranuu gartee waan duraanuu waan gartee daranuu fayyaa isaatu isa gaaga'u asirratti gartee inni kaan gartee maraate jira inni kaan gartee haala hamaa keessa jira namni gartee dhukkubsatee fi miti gartee haala hamaa keessa ta'e kan jedhamu Kadiir amman tana baqa nama gartee ooppereeshinii godhuu miti fayyaan biraa ta'u qufaan yoo si qabe akkamsi godha inshallah Kadiir yeroo dhiyoo keessatti fayyaa wanni guddoon rabbi kadhaafi duba hundaafiyyuu inni gartee viidiyoo kanaan as bahee haala kanaan akkanatti dubbatuun ammoo furmaata waan hundaati. Tolaayyee waa'ee Kadiir Martuu irratti yaada namoota adda addaa artistoota haga ustaazotaatti jechuudha. Kadiir Martuu karaa gartee amantii isaatiinis nama qoosaa beekuu miti. Akkasuma gartee artistoonni Oromootis namoonni adda addaa waa'ee Kadiir Martuu irratti yaada kennachaati jiran. Mee wal duraa duubaanin yaada artistootaatii fi kan ustaazotaallee haga xiqqoo takka irraa isiniif qooda. Galaana gaaromsaa akkas jedha. Kadiir koo uumaan dawaa isaan si haa qaqqabu. Nuus obbolaan kee waan dandeenyu hundaan si cinaa jirra. Kadiir Martuu weellisaa an baay'ee jaaladhuudha. Garuu sin jaaladhaan qofti jaalalan ibsu. Akka yaada kiyyaatitti Kadiir biyya galee konsartiin muuziqaa qophaa'ee fi fayyaas yaalamee haalli jireenyaa isaas akka mijaa'uuf yaadaaf hawwii guutuun qabaaf. Kun yaada itti guutaa waaqa. Kadiir koo nuuf fayyi. Ettiiqaa Tafarii. Kadiir Martuu weellisaa qabsaa'aa gameessa gaafa xiiqii diinaaf game harki waaqaa dawaa siif haa ta'u. Uummanni keenya biyya alaa akkasumas abbootiin qabeenya obboleessa keenya kana cinaa dhaabbattanii akka nuuf yaalchistan abdii guddaa isinirraa qabna. Caalaa Bultumee waaqni ana yaadate si haa yaadatu. Akka fayyitu waaqaan siif kadha. Kadiir Martuu leencakoo jedha. Caalaa Bultumee ammoo waamicha godheef akka gartee waaqni ana yaadate si haa waamu jechuu isaati. Ka Caalaa Bultumee kun akka qoosaatitti illee hedduu takka ajandaa ta'ee ture jechuudha. Jechuun gara amantii isaatitti waammate ka jedhu. Ustaaz Jamaal Aliyyi yaa obboleeyyan keenya obboleessa keenya Kadiir Martuu akka agartan kanatti jira. Rabbiin kadhaaf ammas haa gargaarru. Yaa Rabbi nuuf fayyisi. Ustaaz Ibsaa Hasan kuni Kadiir Martuuti. Suuraa qabsoo Oromooti. Qabsoo bosonaa irraa hanga mana hidhaa Suudaanitti qaamaan hidhamuu irraa hanga sammuu saba kanaaf miidhamuutitti gidirsaa saba kanaaf waggoota hedduuf gosa hundaan simatee saba kanaaf gumii kaffalaa ture. Maatii fi ilmaan isaa irraa baqatee hanga kophaa addunyaa Oromoon guute keessatti kophaa hafuutti wareegama kaffalee jira. Kun daldala osoo hin taane qabsoodha. Qabsaa'otaa fi hayyoonni saba kanaa addunyaa irraa deeman harki caalu gubatanii suuraa namaa fixatanii bifuma kanaan ulee jiruu achi irkisanii addunyaa irraa godaanan. Waggoota torba dura irraa dhibee xiinsammuutiin qabamee akka miidhamaa ture. Ummanni Oromoo kun osoo arguu callisee ilaaluu filate. Kunoo gaafa inni qaamarraa foon fixatee lafee qofaan siree hospitaalaa irratti hafee akka waan har'a arganiititti didichaa jiru. Oromoo Rabbi amala akkanaa isinirraa haa jijjiiru. Hunda dura Rabbiin fayyaa isaatiin si haa faayu. Akkuma amma dura ta'u batte sabaata isaa siif haa laatu. Amma haga ajandaan biraa dhufee isin harkaa gatutti namuu haa wacu. Caalaa Bultumee gara amantii isaatitti afeeree kaata Caalaa Bultumee tuni sooshaal miidiyaa kanarratti akka qoosaatitti ajandaa taateeti jirti jechuudha. Kadiir Martuu kana caalaa fayyee gartee akka duraaniititti qaamni isaatillee deebi'ee fi aqliin isaa fayyaa qabaachuudha wanni guddoon jechuudha. Kanaafuu waa'een Kadiir Martuu karaa saba Oromootiin hagammaa ajandaa ta'uu malee qabatamaa wanni as bahee hin jiru. Yaadataa Junaydii Rabbiin umrii isaa haa dheeressu ka Rabbiin barakaa keessa haa kaa'uu fi du'aa hin dagatina fayyaa Kadiiriifis du'aa hin dagatina. Arab Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.